Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Mootummaan naannoo Oromiyaa waboo waliin waliigaltee taasifne ka jedhe waboon qeequun deebii laate. Yeroo dheeraaf waboo giddu galaa hoogganaa akka ture Sanyii Nagaasaa guyyaa kaleessaa mootummaa waliin waliigaltee irra ga'uu isaa himameera. Waraana bilisummaa Oromoo giddu galaa hoogganuun sochii bilisummaa keessatti qooda baataa akka ture Sanyii Nagaasaa baatilee darbe keessa komii isaa miidiyaa irraan dhiyeeffataa tureera. Waboo waliin sochii warraaqsaa adeemsaa tures dhaabuu isaaf mootummaa waliin marii taasisuuf qophii ta'uu himee ture. Namoonni hedduun ammoo wayita sanatti iyyuu sanyiin mootummaa waliin hariiroo uumuu isaa himaa turaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa garee Sanyii Nagaasaa waliin kaleessa waliigaltee mallatteessuu beeksiseera. Miidiyaa mootummaa akka ta'e FBC'n waliigalteen araaraa mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaalota waboo gidduutti mallatteeffameera jechuun gabaase. Qondaalonni inni jedhe eenyu akka ta'e garuu ifatti kaa'uu baatus Sanyii Nagaasaa keessatti argama. Waliigalteen irra ga'ames kan akkamii akka ta'e ifa miti. Ta'us waliigaltichi ammas galma nagaa akka geessisu osoo hin taane akkuma kan gollicha dheengee kibba Oromiyaa irraa ittiin galee wal fakkaachuun oolu. Araarri akkanaa ammoo Oromiyaa keessatti nagaa uummanni hawwu fiduu akka hin dandeenye hubatamaadha. Torban darbe keessa ture mootummaan waboo waliin marii araaraa milkaa'aa gaggeessaa jiraachuu kan ibsaa ture. Wayita sanatti dhugumaan abaa waboo waliin araaratti jirama jedhee ka shakke danuu ture. Araarri yoggas mootummaan irraa dubbataa ture kana ta'uu nama mamsiisa. Ta'us dhimma nagaa jedhamu mootummaan balballoomsaa jiru abaa waboon karaa tiwiitaraa isaa oduu sobaa jechuun ibseera. Waboon ibsa isaa kanaan oduun dabballoonni bilchiginnaa mariin nagaa marsaa lammaffaa booda itti fufeera jechuun afarsan sobaa olola namoota jilbeenfatee fi kakaadireeti jedhee jira. Marii rakkoo Oromoo hundeen furu sodaatee baqachuun nagaa jechuun harka kennuu fi jilbeenfachuu qofaadha ka jedhe bilchiginnaa ta'uu Oromoon hunduu quba qaba. Waboon gaachanni sabaa qabsootti jira. Ololli raatuu bishaan mooyyeetti naqanii tumuu wajjin qixumaa haatumanii jechuun fudhatama dhabsiiseera. Mootummaan namoota filee abaa'oo fi waboo keessaa agansiisuun isa jalqabaa miti. Abaa'oo keessaa waggoottan dura garee qajeelaa mardaa isaa fudhatee kaan ammoo siyaasaan rukutaa tureera. Akkuma kana waboo keessaa ammoo gollicha dheengee agansiisuun olola adda addaa farsaa tureera. Waan akkanaa irraa bu'aa siyaasaa yeroo dheeraa adeemsisuu argatee itti milkaa'een beeku. Araarri uummanni fedhu waboo waliin akka dhaabaatti mariin hiika qabeessi akka adeemsifamu malee hoggana filanii marii waliin taasisuu akka hin taane hubatamaadha. Dhimma araaraa kaleessa balballoomaa tureen abaa'oon deebii kenneen nama rakkoo naamusaa fi waraana keessaa ba'e faana waliigalteen taasifame akka waan waboo waliin ta'eetti ibsamuu hin qabu jedheera. Oromiyaa keessatti nagaa waaraa barbaadamuuf hojjeturra kallattii siyaasa ofii tarkaanfachiisan filachuun kan biraa mul'atu qondaalonni mootummaa nama dhuunfaan waboo keessaa luqqisanii fudhachuu itti fufaniiru. Ta'us waliigaltee sanyii waliin taasifame kan waboo waliin irra ga'ame akka ta'etti ibsamaa ture. Galgala kaleessaa muddee tokko bara 2024 dhimmicha irratti yaada ka kenne abaa'oo waboon mootummaa waliin waliigaltee nama dhuunfaa sababa naamusaan aangoo isaanii irraa gaggeeffame waliin taasisee akka waliigaltee waboo waliin taasiseetti dhiyeessuu hin qabu jechuun fudhatama dhabsiisee jira. Kanneen kaleessa mootummaa Itoophiyaa waliin waliigaltee mallatteessanii galan kanaan dura waboon naamusa waraanichaa cabsan jechuun of keessaa baasuu ibsa isaa kanaa yaadachiiseera. Waboo giddu galaa hoogganaa haaraa qabaachuu isaas ibsamaa tureera. Wayita sanatti Sanyii Nagaasaa waboon dhaaba nam-tokkee seeraa fi heera hin qabne jechuun komachuun qaama kana waliin qabsoo gaggeessuu akka dhaabu baatii fulbaana darbee gaaffiif deebii BBC waliin taasiseen beeksisee ture. Kun ta'ee kaleessaa akka bakka bu'aa waboo ta'eetti mootummaa naannoo Oromiyaa waliin waliigaltee mallatteessuu isaa miidiyaaleen mootummaa wal harkaa fuudhuun gabaasaa turaniiru. Mootummaan namoota dhuunfaan luqqisee waboo keessaa baasuun nagaa waaraan abdatamee dhufuu hin danda'u ka jedhan ilmaan Oromoo hedduun dhimmichi Oromiyaa keessatti tasgabbii fiduu osoo hin taane ittuu dubbii ammeessa jechuun yaaddoo qaban ibsataa jiru. Oduu itti aanee harkaa qabnuun adeemsi Sanyii Nagaasaa ittiin mootummaatti gale sochii waboo kan humneessu malee duubatti akka hin deebifne Jawar Mohammed akeeke. Mootummaa naannoo Oromiyaa fi kanaan dura hoogganaa waboo giddu galaa akka ture Sanyii Nagaasaa kaleessa waliigaltee irra ga'uu isaanii ilaalchisee Jawar Mohammed fuula miidiyaa hawaasaa feesbuuka isaan yaada kennee jira. Adeemsa qabsaa'otaa addatti ajajootaaf hoogganoota luqqisee siyaasa adeemsisuu mootummaa kanaan dura ture daranuu sochii waboo bal'isuu isaa eereera. Tarkaanfiin kun akka waan wal waraansa Oromiyaa keessaa dhaabsisuu danda'utti fudhachuun dogoggoraa jedha Jawar Mohammed maxxansa fuula feesbuuka isaa gubbaa katabeen. Qondaalonni abaa'oo waboo mootummaa waliin walii galuu kun taatee amma duras agarre ta'us nagaa buusuu irratti bu'aa abdatameen argamsiifne. Fakkeenyaaf bara 2018 ayyuu dureen abaa'oo Daawud Ibsaa loltoota 300,000 ta'an Eritrea irraa galchuun mootummaatti dabarsee kenne. Garuu ammoo ji'oota muraasa booda loltoota kana keessaa hedduun
kaampii mootummaatii baduun humna waboo xinnaa bosona lixa Oromiyaatti hafe kamarroon dirribaa hoogganamuutti dabalamuun daran cimsanii jedhe. Akkasuma adeemsa diinaraas yookaas hundee dheeressaa mootummaatti galee deebi'ee mootummaan ajjeefames kaasee jira. Kibba Oromiyaa keessatti ammoo gollicha dheengee mootummaatti galee ka'ee qe'ee isaa maatii dubbisuu dhaqee loltoota mootummaan reebamuus maxxansa kanaan caqaseera. Gollicha dheengee mootummaatti harka kennate. Kunis akka mootummaan abdatee sochii zoonii sanii laaffisuu hin dandeenye. Daranuu gara asii Arsii fi Baaleetti babal'ate jechuun haalli akkanaa sochii waboo daran kan humneessu ta'uu akeekeera. Jawar rakkoo nageenya Oromiyaa keessaa hundeen furamuu dadhabuus tuqee katabeera. Jaarmiyaa riphee lolaa guutuu waliin mari'achuu mannaa ajajaa tokko yookaan murna xinnaa hawwachuu irratti fuulleffachuun nagaa waaraa buusuuf danqaa hedduu uumaa jedhee jira. Inuma haalli mootummaan filate kun marii adeemsaa gabaabaan dhumuu malu dheeressee gidiraa uummatarra tursiisa jedha qabiyyeen barruu Jawar. Mootummaan waraana Oromiyaa keessatti xumura gochuu yoo barbaade sababoota siyaasaa jalqabuu biyyattii lolatti seensisan hiddaan furuun dirqama akka ta'e amanee fudhachuu qaba. Kanaan ala karaa qaxxaamuraa Itoophiyaa nagaa waaraatti geessuun hin danda'amu jechuun barreeffamaarra katabeen ibseera. Oduu keenya itti aanuun deetaa ministeera nagaa akka turanii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa mirgi wabii eegamee fi akka gadhiifaman manni murtii ayyamuunsaa himame. Ganamaarraa mana murtii waliigala federaalaatti dhaddacha jibbaataatti dhiyaachuu madda oduu kanaa BBC'tti kan himanaati warraa isaa aadde Sintaayyoo Alamaayyoo dhaddachi obbo Taayyeef mirga wabii ayyamuu himaniiru. Har'a mana murtii jibbaataatti dhiyaannee ture. Isa sana manni murtii mureefii jiraa jedhan. Dabalataan maallaqa 20,000 qabsiisanii yookiin nama waammatanii akka bahuu danda'an murteesseera. Adeemsa godhamuu qabu gochuudhaafis sa'aatii 8 irratti nu beellamanii jiru jedhan. Bara darbe keessa aangoorraa erga kaafamanii booda to'annoo jala kan oolan obbo Taayyeen hokkora kakaasuu fi farreen nageenyaa deeggaruun akkasumas labsii meeshaa waraanaa cabsuun himanni irratti banamee ture. Dhimmi isaanis mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti ilaalamaa akka jiru yommuu ta'u, manni murtichaa himataawwan irratti saaqame 3 keessaa 2 bilisa jechuun himata meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatanii argamuu ka jedhu akka ofirraa ittisan jala murtii kennee ture. Obbo Taayyeenis aangaa'ota mootummaa dhimmicha beeku jedhan 5 jecha raagummaa akka kennan waammatanii turanii. Oduu keenya itti aanuun kibba Oromiyaa godina Booranaatti namoonni walii qabuun dhagaan tumanii yakka ajjeechaa raawwachuun saamicha gaggeessan hidhaa waggaa 25 adabamanii. Kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti namoonni 2 nama mootorsaayikilii oofuun jiraatu gowwomsuun gara bosonaa geessuun ajjeesanii saamicha raawwatan hidhaa waggaa 25 adabamu qajeelchi poolisii godina Booranaa beeksiseera. Hidhaan kunis namoota yakka hammaataa akkanaa raawwatan ni barsiisa jedha maxxansi kun. Yakkamtoonni kunneen onkoloolessa 24 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti miidhamaa kanaan meeshaa kontirobaandii nuufeeta jechuun magaalaa Yaaballoo irraa gara iddoo addaa Kellaa jedhamutti fudhatanii adeemanii jedha. Achiis guyyaa jedhame kana tilmaamaan guyyaa keessaa sa'aatii 9 aanaa Dubulluk ganda Gooroo Daadaa iddoo addaa kaampii Chaayinaa jedhamee beekamu yeroo ga'an iddoon meeshaan jiru asii jechuun miidhamaa kana karaa irraa gara bosonaatti erga geessanii booda walii qabanii dhagaan tumanii ajjeesanii jedhame. Yakkamtoonni ajjeechaa kana raawwatan Abduu Baatuskaanaa fi Tadhoo Guyyoo ka jedhaman yoo ta'an nama Diidaa Kushee jedhamu ka mootora oofuun of jiraachisu erga ajjeesanii booda boorsaa isaa keessaa qarshii 500 fi moobaayila hatu eerameera. Akkasuma mootora isaa booksarii duraa fudhatanii miliquu yaalanis to'annaa jala ooluun himanni itti banamee murtii argachuuf gabaafame. Abbaan alangaa godina Booranaa mana murtii olaanaa godina Booranaatti himannaa saaquun manni murtii erga galmee qoratee booda himatamtoota yakka kana raawwachuu isaanii dhaddacha irratti waan amananiif ragaa abbaa alangaa bira darbuudhaan yaada dabbii bitaa fi mirgaa dhaga'uudhaan dhaddacha yakkaa gaafa guyyaa 18 bara 2017 ooleen lamaan isaanii waggaa 25 akka adabaman murteessuu gabaasni Keelloon argate mirkaneeffatee jira. Oduu keenya dhumaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ilma isaa yakka garaagaraa lamaan himatameef ifatti alduree tokko malee dhiifama godhanii fi Baayiden osoo aangoorraa hin bu'in dura ilmi isaanii dhiifamanii taasisuuf jedhamee himamus kun ta'uu dhiisuu danda'a jedhamee shakkamee ture. Pirezidaanti Joo Baayiden ibsa baasaniin ilmi isaanii qofaa ba'ee miidhaan irra ga'eera. Kun ammoo gaagaa maqaa keessatti mul'atudha jedhan. Haanter Baayiden fulbaana darbee himannaa gibiraa irratti dhiyaate ilaalchisuun balleesseera jedhee ka ture yoo ta'u, himannaa biraan ammoo qoricha sammuu adoochuu fayyadamuu fi meeshaa waraanaa qabachuun waxabajji darbe yakkadha jedhameera. Haanter nama osoo abbaan isaa pirezidaantii Ameerikaa ta'ee jiru yakkamaa ta'e isa jalqabaati. Joo Baayiden ilma isaaniif dhiifama gochuu hordofee yaada isaanii ka kennan pirezidaantii haaraan filataman Doonaald Tiraamp
dhiifama pirezidaantichi ilma isaaniitiif godhan deeggartoota isaa waxabajjii 6 bara 2027 hidhamanii rakkachaa jiran ni ilaallata jechuun akka gaaffiitti kun akkan malleetti fayyadamuu fi gaaga'uudha jedhan. Deeggartoonni Tiraamp waxabajjii 6 bara 2021 bu'aa filannootiin booda mormii kaasanii gamoo Capitol Hill seenuun jeequun isaanii ni yaadatama. Joo Baayiden ilma isaaniif dhiifamanii taasisu moo hin taasisan jedhamanii gaafatamanii dhiifama hin godhuuf jechuun isaanii kan yaadatamudha. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaataa akka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.